halkan jimmataa kana mataa nu goota illee yaaduu turreeti. Hafee barjimanni. Maali har'a guyyaa rabbi kadhatanii asii. Tiisi fatiyaan baga himattee gurme akka namaatitti takkaa geemiin taphannee akka uummata asirra jirutti uummanni 2-3-4 taphata aslan haqa isiitiiyu taphachiisanin Ani amma duratti hin qoosu takkaa geemii taphatteen beeyi. Feemasa geeman taphanne si qofaa jira jeeni. Feemasa taatee takkaa geemii normaalaan taphattu geemii tanallee takkaa taphatteen beektu amma taphachiisanillee garuu namni rakkanne biyya alaa jiraattee biyya baqaa keessa jiraattee rakkoon numa rakkatte yoo rabbiin si rakkise sii galee namni hundinuu waan danda'u si biraa dhaabbatu dhugaa kan keeti ol banii madaacu kana makkaasuu miti waan danda'anii waan rabbiin laaffiseef doolaara 20 10 maan taane reyaala 5 maan taane waan danda'anii namni hundinuu si biraa dhaabbatanii fatu. Namni tokko immoo maaliif deemtee mana madaamin dalagannee yoo jettan wallahi khaayiroo keessatti namni waragaa qabu qabamee hidhamu jira isinii galee saniif isii waragaan qabdu mana madaam seenuudhaaf illee mana madaam deemtee qabu amma qabanii nama hidhanii yoo hin qabne fuudhanii biyya si deebisu jiranii yoo inni illee numaa takka namaan gootu akkuma rabbiitiin as keessa jiraata namni hojjeteeti garuu ammoo isii waragaan qabdu hedduu tasfaa eegamu ratteefu waan rabbiin isinii laaffiseen bira dhaabbadha. Maali namni hundinuu geemii taraa meeqa kaniifi jiruu bareedduu akka ummata diaasporaa daran caalaa as keessa jiraachuutti warri feemasuutaa jiraachuu jiran taraa meeqa taphatan geemii saniifuu takkitti irraa bira dhaabbattanii taphachiistanillee haqasiiti fatiyaayi obboleettii teessanii kana achi maali rakkoo maali isinii himattii isinitti himatte dhugaadhanii ulfaata waraqaa dhabuu ragumaan nama dhoorka laakiin ammoo bakki takkittiin hedduu garaa itti nama nyaattu dhuga namni hundinuu haadha abbaa sabbaree dhufee gizee biyya tachi deemtee xiqqoo hedduu nama dhageemti saniifuu waan rabbiin isinii laaffiseen bira dhaabbadha fatuu si jaalanna ittanii dhuga jaalalatee san guyyaa saftiisan har'a isin fayyaa qabdanii isinillee fayyaa qabdi waan rabbi isinii laaffiseen bira dhaabbadha. Saftiin kun yoom isa kanuma iftaan kana? Kanuma iftaan. Khatarbee dhufuuti. Kanaa miti ka dhufu fatee'a. Ka dhufu malee torbee dhufu malee kanaa miti bori saftiin. Iftaan ka dhufu sanii namni hundinuu bira dhaabbachuu qaba maaliif tiktaakeroonni as keessa jira warri geemii taraa 4-5 taphatee hedduu jira warri fayyaa qabu jireenyi isaanii warra diiyaasporaati oolu saniifuu taphachiisaa isinis. Qasnaa dhageeffadhu warra taphataniisi. Fatuudha warra taphates warra taphatee warra taphatee. La maaliif hin jeeni beektaa gurme yaani yoo taphattellee yaani isin akka nama feemasa takkaatti yoo taphattellee itti haqaa yaani jechuu barbaadee ta'e. Feemasummaaf as taphatoo osoo hin ta'in namni haajameetuma taphataa. Fatuullee nama haajamtee jirti. Inshaallah fatuu atillee geema qabadhu si gargaaraa guyyaa kan kee Robbi jee. Abaluu akka ormaa sirbaan morma nama jalliftii jaambeete. Wani namutu akkasii so fatu abshir waan dandeenyu si gargaaraa hin boo'inii bakka irra jirtu miidiyaadhaa hedduu garaa nu balleessite ganamaanii dhugaa dubbachuu fi namni hoggaa beektaa hoggaa miira keessa seene kana miira keessa illee nama galchaa amma nama hedduutu as jalaan ol ba'anii dubbatanii baafachuun danda'an malee si waliin miira keessa galaa jiranii. Aizosh waan dandeenyu si cinaa jirraa jabaadhu sitti hin dhaga'aminii namuu haadhaaf abbaa dhabeetuma jiraa warri qabullee rabbii hurmii si nyaadhee reessu so tanaafuu aizosh okay. Gurmee koobaleetoo thank you. Namni beeki gaafuma biyyaa bahee du'ee kabiyya jiru ka qabrii seena osoo hin ta'in nama biyyaa bahee because hogga biyyarraa ba'anii maatii ofii firoo ofii awwaallatanii qabrii isaanii irra dhaabbachuu hin danda'anii takkaan deemtee cinaa dhaabbachuunis ni ulfaataa keessattuu biyya baqaa keessatti tanaafuu jabaadhu sitti hin dhaga'aminii aarra yoo jiraattee isaati tante atumatu ishii gargaara malee isii waan si gargaartu miti because ijoollummaa irraa si guddistee amma yoo silaa jiraatanii nama guddaadha ammoo jiraatanii gargaaruun waan nama gammachiisaati tanaafuu du'aa mugodhiif isiilleedha amma miidiyaa gubbatti namoota hedduu irraa haadha hin qabne meeqa irraa haadha yaadachiisaa jirta miira keessa nu golchiteeti. Gurmee koo sooriyaa. Abshir. Shabibi.
هاسا ورسين تاني هاسا ميوت الرجل تاني حبايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل فتيها جرتا نجا كيتي. الحمد لله. أنت سجلتوا عافية وجودك هاوي.